kuno sila dubartiin maraatu sanaafu ofisee gun dandeenye mataa ciraaresseet man dhufe mee nagaarraa ka'uula akkam jirtu hordoftoota koo nagaan isiniif haa ta'u nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyo jaartii cabraarraa sana narraa ofirraan ishii qabaa jedhee gaarummaadhaanii karum sirriidhaanii karaa keessa saasofnee finnaa jedhee sagalee hergee fi turee jechuudha samuun akkuma baay'een keessan dhageessanii sagalee koo sana alarratti miidiyaa irratti baaftee jechuudha. Isa dubbachuun dhufe nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu ani nagaa kooti waaqayyo naa eebbifamu. Isa madda nagaa keenyaa ta'e kana ulfaatuun jechuu barbaada. Kuno yoomin ofirraa ishii dhowwaa karaa keessaa karaa miidiyaa maaliif miidiyaa kana hojjetatti ta'een beeku bakka karuma hundumaan ibidda bobeessaa jirti yaada bobaatudha jechuudha. Innaa isaan ishiidhaa deebisuu dhufe isin immoo yoo viidiyoo kana laaltanii sheer ishiidhumaallee iyyuu gochuu dandeessu. Gochuufi dandeessu yaada qabdanii naa barreessaa isiniin jedha. Osoo haasaa ishiitti hin galinii yaadota keessan tokko tokko argaan jira koomentii keessanii. Ana abaarsi ishees lolli ishees omaayyuu nan galchu jechuudha. Guddaa ittuu ishiin galchu maaliif nan beektu waan ta'eef. Warra koomentii gadhee kennaniifis immoo anumaa nan galchu. Nama na beeku yoo koomentii gadhee naa kenne nan aara ture yookiin nan arrabsa nama sana. Nama nan beekne garuu yaada fedhe haasa'uu danda'a jechuudha. Jireenya sababa maaliif ka'e wanti kun maalinni maalirraa ka'ame nama jechuu hin dandeenye nama xinxaaluu hin dandeenye akka fedhetti haasa'ee baa jechuudha. Ani isaaf immoo koomentii kanaafin oon godhe oofin godhaayyuu silaa jechuudha. Ani yaada fudhachuufanii jechuudha. Annaa koomentii arrabsoon jira miti reefma fakkeenyaan numti nan haasa'uu inni kaan baay'eetu jira miti arrabsooni abbaa sana madaala. For example amma naanaani harrabsu nama tokko nama sana ni madaala. Annaan isiniin jedhu jechi baay'ee fokkisaan ijoolleen duriyyee haalaa haasoftu jira miti isa anamma fakkeenya haadha eebbuu waan fedhe jedhee haasa'uun barbaada harrabsaayyuu akkan itti aareef akkana aarsiteetti dubartittiin suni jechuudha. Garuu of hin qusadha jechoonni hadhaa'uun jechuun cabi kutamiin mee bakka abaarsan jedhamu yaa'u namumatu akkas namaan jedha. Surmaan hin arrabsine bar dubartiin kun umuriidhaan na caalti waan jedheef ishii hin arrabsine. Garuu warri koomentii kennanii baay'ee kan nagarramu keessaa abbaa sana madaala. Isheenii Ahmad maalii jedhamtu suni ansin beeka boleetti koo har'aamti kan si beeku. Ji'a jaha duraan qoradhee si barreessi jammar. Eessa akka taate jechuudha. Beekatiifanuu anu ripileesii godha. Beekaa jechuudha. Ana na laalime. Bifti kee namatti tolu. Fuulli kee namatti tolu. Bifa qabu. Maali qabu? Iskii kanarra isin dhagaa. Faranjiin amma kun bareedu iskii maalan gochuu qabaan amma asirratti. Nyaarri kan koo namni balkuulii iddoo kanaan qaqqabsiisa. Kan koogiin mataa dhabar. Waan biraa seete moo? Ho hejji kunuutu waan qabu labuuban. Filtarii illee maddee inni irra kaayan. Kunoo lamudhata inni tuqaa fuula koorra jiru jechuudha. Ani filtarii illee baay'een fayyadamu iyyuu. Okay. Eskiil kan kuulaan maal godheshi maal godhen bareeda kanarra. Niitiin sunaa gubatte kan hundumaa kan hin haasa'u garuu. Niitiin sana gubuufan kan haasa'a. Silaa ekeraa hokkattee jiru. Kan dulloomtee fixxe. Ana nama gana akka haaraatti jiraachuu yoo barbaadu na jeeqaa jirte jechuudha. Mee maaltu bade? Fuurri koddoon san tooree hin jiru. Jaraan. Hoo. Takkaanaa weegiidhaaf argitan mataa kooti sila halagalala nammure dhiyoo kan nammure la ol dachee dhiyoo kan nammure mee maalan gochu maali nama marartu anammoo ishii kana ishiin taadhe kana warra koomantiife. So in harinaasin please ani aaraan jiru. Anniitii kana doodhan ishii ga'u malee si dhiisu. Isin please in harinaa. Please in harinaa. Maaliif akka ishiin miidiyaa irra baaste ishiinuu beekti waan ta'eef isin hin harinaa. Anammoo na barreessuudhaaf isin asirratti na beektani malee duraan nan beektani. Warri har'allee nuti si jaalanna har'a maal taate naan jechaa jirtani gaafa namatti dhufee gaafa namni
inni didee dhufee isinitti ka'ee ni dubbattu. Kanaafan dubbachuu ka'e malee ana mala koo waggaa 4 deema YouTube irraan jalqabe iskii takka dhaqa komantii koo barbaada nama na arrabsu dhaqa nama maqaa namaa dhaqa waan hundumaa laala hin jiru na bira. Kuni garuu ishii dhumaati. Dubartii dhuftee nadheen dhuftee manatti na xoxoqxee hin dhiisu. Kanaafi yaadattan deebi'a. Warri komantii naarinaa. Ishee nama maqaa dheessuuni ani hati wal beennaa inaarinii ani sirriitti qach godhe qaatas bare gaaf tokko komantii wayii gabaabsetu margannaani. Ishee kam yoo jette ishee ripileesii kaa'e sana sirriitti hubadhu. Warri kaas dhaqalaalaa. An seeraan qaata irra gahe ammayyuu miti dhugaa dubbachuuf qaata irra gahe beekaa jechuudha. Baay'ee kan ciincoofte. Anamma maayii akka keetii ila yuutuubii fuula kee as baaftee hin jirtu. Maqaan kee maqaa miti. Iddoon kee hin beekamu. Hojiin kee hin beekamu. Teessoon kee hin beekamu. Anamma si maali jedheen as baasee waan na gaafatte kana sitti agarsiisa. Maal qabdarii? Manni kan obboleessa Faayisaati ka'eensitti qaba kaamma kaartaa. Ka'eensitti qaba kaartii si irra gaggatu buuyyalee akka keeti. An buuyyalee akka keeti dhugaa waaqala suqee xurim keessattuu sin galchu. Maalitti beekta Faayisaaf nugusee akka waliin qaban? Ani qaanan sirra ga'e bara. Qaanan si beeka gin beekan ripileesii deebisa jechuudha. Beekan ripileesii deebisa. Warra kaan ilaalime annama tokkoofu hin deebisne maali yaada isaanii isa dhugaa dubbatu isaan isa nammaa isa urraa ka'anii naa kennan utum na arrabsanii illee dhugaa dubbachuuf utuu waan fedhan jedhanii na arrabsanii yaada nammaa isa urraa ka'anii na arrabsuu danda'u yaada isaanii kennuu danda'u. Ati kini waan cinii namti qababda sin beekan. Maal godhu gaa iddiliidha. Chaasi keeti suuraa qonnaa laltu si godhaatu. Ishee caan ni si godhaa miti. Maalitti beekta? Ila shaggarii jimma eeyyudha jechuuf ani sin beeka. Diilallaa gaditti asii walis duwwaa tokko olitti. Okay? Akkumatti manni kan Faayisaa miti kan obboleessa Faayisaa ta'uu beektutti gadhee. Ani gadhee xinnoo akka keetitti fuunaa sa'u malee ani manni koo ta'u ganaa guyyaa cidhaa naa mallatteeffamee manni kun lakkoofsa isaa faana taa'uun sitti agarsiisa yoo na barbaadde ana isum dhugumaa yoo na barbaadde jechuudha. Ani mana warra shaggarii ta'e mana warra eessuma shaggarii ta'e eessuma warra Faayisaa ta'e adda warra Faayisaa akka dhaalee kaakayyuu fidee hinatee maalla galcha gin kan kooti fi kan abbaa manaa koo ta'uun beekani mana saqan. Ati gii kan beektu karaa biraan maal godhu warri gubate kun akkatti wadeerra dhokateellee. Bazzi aggaxaami tasanitti taa'adhe immoo tasanitti taa'adhe agaluu jedhanii ishiidhaafisi. Asumaan deebii ta'aaf. Ennaa akkati yaaddu dubbiin qaata seenaan beeka jijjiirame buleettii koo qaata. An mana kana lakkoofsa manaa yookiin iddoo isaanitti mi'oo jette gaafa wal fuunu beektaa mallattoo isaan siifidha yoo barbaadde otoo nama taate gin waan gootu dhabdee karaa komantii kana na barreessu akkatti kolfe Faayisaan innaan kumatti itti agarsiisu bana garaachin laa itti agarsiisu. Ennaa kan inni irra ga'e maadhaa miti. Ji'a wayii akkas komantii na barreessine eenyuun namni kun jedhee irra ga'ee jechuudha karaa inni irraa ga'een. So amma jaartii ishii jurjurreedha ammooni ishii jurjurreedha jechuudha. Yaadaas baaftee sanan sagalee keessan qabee fi ganaan si guba surma. Ganaan immoo sagalicha amma san nagaadhaan karaa keessaa si kaayaas baaftee miti ganaan si guba. Ganaan akka inni godhuuf godhamoosh waanumati fidduun ilaala. Ganaani akka inni godha jechuudha. An kabajaaneen sitti mee jechuudha karaa keessaa yaa aariidhaan sitti dubbadhe kanaafini malee jechuudha. Akka inni godhuun akka inni raawwatu akkati ciincooftu sitti beebe akkati ganaa boochu halkaniif guyyaa akkasiin godha jechuudha. Ammuma isaatii kana waan inni irra jiru maal beekta beemu? Waan mun godhi jedheeni gochaa jiru maal goota?
warri miidiyaa kun dhufanii waan sana raawwatan gaafsan irraasiin dhoowwan abbaa manaa kee kan maalum goota anattuu jechi kee kun itti na caalchisa akkan godhu na gochisiisa akkan raawwadhu jedhu na godha malee irraa na dhoowwu jechuudha. Okay? Bagan lafatti gubadhu lafallafuun bar warra dubbii beekan warra haasaa qaxxitaa beekan warra seeraan waan dubbatan beekan ganaa maal dubba'oo jedhan dubbiis lan beeku waan sitti geengin dhukkee keessirraa kaasa ganaa nan beektan naanatti ka'e nan beektu ganaa dhukkee keessirraa kaasa dhukkee kee ganaan gochisiisa kan dubbadhe jechuudha. Maal fidda baqa surma maal fidda sagalee koomee ani kanis erge karaa keessaa zimmi jedhiiti na dhiisi ana miidiyaa irrattis nan baasin jireenya koon jiraachaa jira siin jedhee ture isa gadi baastee miti itti cimiiti na laali baqa itti cimiiti na laali ana jechuudha. Okay? Waanumati fidduuddoormati geessu ni ilaala. Kanaaf edaa bilbila saa dhoksitee bilook gootee akkanaan ittiin dubban akkana jedha lamaayyuu darbe rikardiin godhan saaqamu rikardiin godhan saaqaman immoo maayyibiin kun waan sirrii yaada sirrii naa qabdi ishiitti bilbilee nagaashii gaafadha jedhe innaa yaalu ay meen hin qaqqabu bilbila kaasunnaa tokko naan jettee yunnaa san ay ko ummattuu dhagaa jedheen dhiiseen edaa kanaaf cuftee bilbila isaa bilook narratti goosiftee nuti maalumas ta'unni kanas viidiyoo kanas ilaaluu danda'a. Waan inni haasa'e waan haasa'e immoo raawwatachuu danda'an waan garaa isaatii qabu raawwatachuu danda'a. Takkamaan gubatte akkamaan cinca'e yoo sirratti fuudhe waan addaa maaliti surma? Waan addaa maaliti? Waan dubartii irratti hin taane maaltu jira? Yoo sirratti fuudhe ati maal warri komanteettan fuudhu ka garaan baafne mallagate minaa gabbaan. Hir'ina yoo qabaadhe bakka fuudhuu bahee jechuudha minnuu yaaduyyuu. Bakka hafuudhu hir'ina qabdii fi surma hafuudhu itti dhannaan fuudhuu barbaade hafuudhu ana soota akkana otoo hir'ina qabaadhe hafuudhu yoo na hir'ate kan biraan na barbaachisa jedhe bakka kanu kanaaf odhaa biyyannaan diddee waan ta'eef itti fufisiifadhu dhufaa sirriitti itti cimishi sirriitti itti cimi itti cimi bakka sirriitti itti cimi. Ani lena mure mataa kooti kututturii dha'ee garaan ittiin dhabe kunin bobaati asirraayyuu annan boba ashiidhaa jedheeti mana koo gadhiise surmaana kanaatti boba una argitanii beektu reefu natti ka'e wanta ta'e bakka dubartoonni asiif asiin natti kaate amma bakka hin gubatte ka sirriitti hin gubatte gubannaan natti kaate amma surmaa dubartoonni ani gana bakka maa gochuu hin danda'u